Harka fuune daawwattoota keenya oduu amma nu gahe qabannee dhiyaanneera nu wajjin ta'a. Miseensonni hoggansa abaa'oo har'a sa'aa booda mana jireenyaa isaaniitti qabamanii hidhamuun Hayyuu Dureen abaa'oo Obbo Daawud Ibsaa BBCtti himan. Obbo Daawud akka jedhanitti gorsaa olaanaa abaa'oo kan ta'aniif miseensota hojii raawwachiistuu kan ta'an keessaa Obbo Boranaa, Obbo Kennaasaa Ayyaanaa fi ammaaf lakkoofsi isaanii kan adda hin baasne miseensonni kaanis hidhamuu himan. Namootni hidhaman hundinuu mana jireenyaa isaanii keessaa akka ta'e kan himan Obbo Daawud humni nageenyaa isaan to'atan uffata poolisii magaalaa Finfinnee kan uffatan ta'uu dhageenye jedhan Obbo Daawud. Ammaan kana humnoonni tikaa mootummaan istiidiyoo OMN Finfinnee seenuun kompiitara 8 dabalatee kaameraa fi qabeenya mara fuudhanii deemuun himame. Gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaa fi konkolaachisaa Ibsaa nama jedhaman qabanii kan isaan waajjira OMN seenan. Loltoonni kun turtii sa'aatii 7 waajjira keessa turuun beekameera. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaatis manni jireenyaa Jawar Mohammedis sakattamaa turuun himame. Loltoonni komaandoo paatroolii 3 Jawar qabanii guyyaa kaleessaa kan mana isaa sakatta'an. Sakatta'iinsaa ta'een qabeenya baay'ee fuudhanii deemuulleen himamee jira. Kun kan ta'e quba qabeenyam abukaatoowwan isaatiin ala akka ta'es himame. Gaazexeessaa beekamaa biyya Keeniyaa Yaasiin Jumaatis mana Jawar keessaa qabamee akka hidhame odeeffannoon nu ga'ee jira. Namni Ibraahim Hasan Jimaa kan jedhamanis Jawar itti gadi jedhee waan hasaase qofaaf qabamanii hidhamuun odeeffannoon nu ga'e ni mirkaneessa. Kun kanaan osoo jiru Jawar Mohammed, Obbo Bekele Garbaa fi Hamzaa Booranaa mirga maatiin wal arguu dhorgamuu isaanii abukaattoon jaram Obbo Abdul Jabbar Hussein OMN timan. Akka Obbo Abdul Jabbar jedhanitti ofii isaaniitii illee ijaan kan hin argine ta'uu himanii tariin torbee dhufu arguuf akka jiranis dubbatanii jiru. Jawar Mohammedii fi Obbo Bekele Garbaaf kanneen biroo mana murtiitti dhiyaachuuf dabalataan guyyaan 10 kennamuu isaa Obbo Abdul Jabbar nutti himan. Odumaa wal qabateen ijoolleen Obbo Bekele Garbaatis hidhamuu akkan olle dubbatamaara. Haadha warraa Obbo Bekele Garbaa dubbisuudhaaf yaallus bilbilli isaanii hin hojjetu. Abukaattoo Abdul Jabbar Hussein waliin turtii bilbilaan taasifne akka itti nutti dhiyeessinam nu waliin tura. Waa'ee haala oolmaa mana murtiitii fi waa'ee Jawar isin gaafachuuf isin mijaa. Garii abukaatooti har'a nama 6 kan deemne giddugala qorannoo yakkaa federaalaatti achi jiran jennee bakka isaan jiran san iyyaafachuu dandeenye. Bu'uuruma kanaan achi jiraachuu at least maqaa nama lamaa dhayaniiti Obbo Jawar fi Obbo Bekkeleen achi akka jiran nutti himanii. Mana hidhaa kami kan isaan jiran Obbo Abdul Jabbar? Manni hidhaa kun manuma maakalaawii duraanii cinaa waajjiraalee qorannoo yakkaa itti geggeessanii namoonni keessa jiran kan hidhanne komishinii poolisii magaalaa Finfinnee keessa jira jechuudha waajjirri kun. Isaan immoo achi keessa jiranii bakka biraa jiranii hin barre. Qaamaan hin argine isin? Qaamaan hin argine achi jiranii qofa nutti himaniiti. Namni Komaander Gahe jedhamu wal qunnamuu hin dandeessan moo hin dandeessanii adda baasee isatu isinitti himaanu jedhaniiti. Waajjira nama kanaa dhaqnee waajjira nama kanaatti yogguu gaafannu immoo isaan hojiirra jiranii har'a dubbisuu hin dandeessan jedhanii. Boruu iftaan immoo guyyaa hojiitii miti wiixatallee jennaan wiixatas hin danda'ane kibxataa fi kamisa qofa nama dubbisuu danda'anii kan jedhutti banii. Kanaaf kibxata sa'a 8tti fi yookaan immoo kamisatti koottaadhaan jedhanii nama kana argachuuf jechuudha. Oolmaan mana murtii kaleessa ture maal haalli inni ture waan quba qabdu? Isaan hin argine ka'amma laalisi namni beeki shakkamaan tokko yogguu qabamu
jalqaba irratti mirga abukaatoo isaa wajjin mari'achuu ni qaba. Jarri kun shakkamanii gaafa mana murtii dhiyeeffanii abukaatoo malee kophaa akkasitti dhiyaatanii har'as carraa silaa nuti abukaatoodha nama 6 ta'anii hidhannee isaa wajjin mari'achuu fi silaa carraa bal'aa qabna turre. Sa'aatii hojii mootummaa keessatti silaa isaanii wal quunnamsiisuu qaba ture. Heerri mootummaas kan ajaju kanuma. Maaf wal quunnamuun dadhabsiisere? Kanan beene kanatti silaa isaan kun mirga shakkamtootaati. Mirga isaanii already heera mootummaa keessatti qabanii. Sababuma sanuu gaafachuu fi namni silaa irraa qulqulleeffannuu sanuu argachuu hin dandeenye. Yookaan namni kunuu wal quunnamuu hin dandeessanii fi hin dandeessaniyyuu kan nutti himu nama kana akka nutti himametti jechuudha. Kanaayyuu kiibxata irratti nama kana argachuu akka dandeenyu nutti himamanii binnaani bu'uuruma kanaan of duuba deebine jechuudha. Beellamni jara kanaa yoom? Kan Jawar Mohammed fi Obbo Bekele dabalatee? Beellamni kan Jawar Mohammed gaafa 9tii baatii taanu adoolessa ka Obbo Bekele Gerba gaafa 2ti gaafa 6ti guyyaa garagaraati jechuudha. Inumaayyuu amma maal adda baafanne maatii Obbo Hamzaa Booranaa arginee turre. Namoonni isaan kun Jawar Mohammed, Bekele Gerbaa fi Girmaa Guutamaa fa'aa inumaayyuu mirga maatiin wal arguuyyuu akka hanga ammaa hin eeyyaminiif. Maaliif? Nyaanni maatii fi sababa hin beekne kaasila heerri mootummaa mirga maatii isaatiin wal arguu, abukaatoo isaatiin wal arguu, abbootii amantiitiin wal arguu. Waan akkana heera mootummaatti kenna mirgaa. Inumaayyuu amma odeeffannoo tokko anis bilbilee argachuu hin dandeenye maatii Obbo Bekele Gerbaa keessaa akka Boontuu Bekele Gerbaa fi Saamu'eel Bekele Gerbaa hidhamuun ooluu oduun jettu jirti. Maaliif bilbilli jara kanaa hin ka'u. Isa kanas haa ta'u qulqulleeffattanii maaliif Obbo Bekelaan yoo kana ta'e maatii waliin hidhame jechuudha. Gama guyyaa kaleessa manni murtii akka jara kana waamee fi mana murtii akka dhiyaatanidha. Odeeffannoo qabdaniin himanni irra dhiyaate jira laata? Amma akka qabamaniiti mana murtiitti kan dhiyeeffataniif manni murtii araadaa manni murtii sadarkaa tokkoffaa federaalaa kun yeroo baay'ee beellama yerooti kan kennu yeroo qorannoo dabalataa gaafataniitu yeroo qorannoo dabalataa manni murtii kenneeti bu'uuruma kanaan manni murtii beellama galmee Obbo Bekele Gerbaa fa'aa gaafa 6 kan Obbo Jawar Mohammed immoo gaafa 9tti akka beellame walumaan miidiyaa irraa dhageenye beellama yerooti malee hanga ammaa himanni irratti dhiyaate hin jiru jechuudha. Gama duubaatti yoo isin deebise Obbo Abdul Jabbaar hidhamiinsi yookaan sababaan namoonni kun ittiin hidhaman maali? Sababaa ka amma galmee qorannoo gaafa san dhaddacha irratti atoo argamne waan poolisiin dhaddachatti ibsu silaa sirriitti waan isaan shakkamaniin ni dhageenya turre. Amma wanti isaan ittiin shakkamaniisuma mootummaan miidiyaan dubbatu kanaan alaa dhaddacha irratti poolisiin isa kana irratti ebaluun isa kana irratti qoraddaa jira kan jedhu beellamuun itti aanu irratti sirriitti addaan baafanna jechuudha. Gama biraatiin ammoo Jawar faati nyaata lagachuu akkuma itti fufeetti jiram. Obbo Bekele irratti ammoo reebichi dhaqqabee jira kan jedhamutu jira. Isa kana gama waajjira poolisiis haa ta'u qaama mootummaa iyyaafatan yookaan odeeffatan qabdu. Namoonni waajjiruma amma sila sitti kanatti nu geessan yoo komaandara amma maqaa dhahee sitti kanatti odeeffannoo silaa nuti isaanumarraa isaanii wal qunnamnee isaanumarraa qulqulleeffanna yaada jedhuun nannee odeeffannoon arganneen jiru. Abukaatoo Jawar Mohammed faa kan taatan Obbo Abdul Jabbaar Hussein galatooma. Harka fuune maatii dagadaa. Nagaan keenya bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu jecha like, share, subscribe gochuun irraanfatinaa galatooma.